raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Waldaan Ortodoksii Oromiyaa keessatti abbaa lafaa seeraan hin bulle taatee itti fuftee jirti. Ashamaa harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya lafaaf lafee har'aa qabannee dhiyaanneerra. Barreessaan Lubbicha Lubee Gulaalan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessuun mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Tibba darbe kana waa'een addababaayii hora Finfinnee ijoo dubbii ta'ee namoota wal falmisiisaa tureera. Dhimmichi ammallee hin guduunfamne. Dubbichi waan wal falmisiisuu malu hin turre. Haa ta'u malee waldaan Ortodoksii Itoophiyaa waldaa amantii qofaa miti. Harka mirgaa bittaa sirna nafxanyaati. Minilik biyya Oromoo fi biyya saboota kibbaa gaafa weeraru waldaan Ortodoksii qaama weerara kanaa turte. Ilaalcha yookiin aayidooloojii weerartuu kana kan dhaabbata ololaa ta'ee gaggeessaa fi ture waldaa kana turte. Kan jara eebbisee waraanaaf bobbaasus walduma kana turte. Tajaajila kanarraas kan ka'e biyya qabatame keessaa qabeenyi harki sadii kan kennameef waldaa kanaaf ture. Mallattoo waldichaa Oromiyaa keessatti akka waldaa kiristaanaa warra biroo fannoo miti. Bantii mana sagadaa waldaa kanarra kan dibamee jiru halluu faajjii Minilik halluu diimaa, keelloo fi magariisa. Mallattoo waldaa kanaas kaayyoo waldaa kanaas siyaasa gaggeessuudha malee amantii babal'isuu miti. Siyaasni nafxanyaa yeroo danda'e fuulduratti yeroo dadhabe immoo haguuggii amantii kanaa jala dhokatee warraaqa. Ammas kan ta'aa jiru kanuma. Tibbana awwaarri maqaa amantiitiin waldaan kun kaasaa jirtus waan siyaasa walitti hidhatu malee dhimma amantii miti. Waldaan kun loogii adeemsisaa jirtuu fi adeemsisaa turteen waldaa tuuta gita bittaa Amaaraati. Akkuma walumaan hordofaa turre waldaan Ortodoksii Amaaraa kun lafti addababaayii masqalaa jedhamu kan kiyyaa hordoftoonni amantii Pirotestaantii dhimma biyyaatiif gargaarsa walitti qabuuf bakka sanatti yaa'ii taa'uu hin danda'an jettee jeequmsa kaastee jirti. Cufaayyuu kantiibaan mootummaa Bilxiginnaa magaalattii Adaanechi Abeebee ibsanaaf kennuu qabdi. Maaliif akka tajaajilamtoota biraatiif bakkichatti akka walgaan eeyyamte jettee waamicha dhiyeessuu ishii dhageenyeerra. Waan nama ajaa'ibu hedduu jeequmsa kanarraa kaanee gaafachuu dandeenya. Tokkoffaa bakka tokko magaalaa tokko keessatti maqaa ta'e moggaasuun lafichi kan abbaa moggaase sanaati jechuudha. Fakkeenyaaf karaa waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gara laga Harreetti gadi qajeelu daandii Charchil jedhama. Kanaafuu karaan sun kan Ingiliziiti jechuudha. Addababaayin Kaarlii Boom kan warra Jarmaniiti jechuudha. Lammaffaa ayyaanumti masqala jedhamu ayyaana Ortodoksiiti yookaan ayyaana Ortodoksii qofa. Sadaffaa otuma addababaayin sun kan Ortodoksii ta'ee warri Pirotestaantii akkuma warra Ortodoksii waa'ee fannoo Iyyesuus lallabu miti. Iyyesuus fannoo irratti fannifamee du'aa ka'ee addunyaa kana cubbuu irraa qulqulleessee jireenya bara baraa namootaaf kenne jedhanii amanu miti. Maaliif amantootuma akka isaaniin achi hin ejjetin jedhanii balaaleffatu? Kan afraffaa lafa kan keenya jedhanii abbummaaf irratti falmatan kana irratti qabeenya maalii dhangalaasan? Maal achirratti ijaaran? Maal achirra facaasan? Misooma maalii hojjetanii maal oomishan? Kan shanaffaa lafa kan keenya jedhan kana irratti dookumantii abbaa qabeenyummaa qabu eenyutu isaaniif kenne? Eenyu waan ta'aniifis isaaniif kennama? Sinumaa addababaayii tokko eenyutu bulcha? Bulchiinsa magaalaati moo dhaabbilee bulchiinsichaan ala ta'ani? Gaaffilee hedduu kanaan wal qabatee kaasuu dandeenya.
Kan caalaa nama ajaa'ibu ammoo miseensi waldaa kanaa yookiin gaggeessan amantaa kanaa tokko gadi ba'ee lafti addababaayii masqalaa jedhamu kan Finfinneetti argamu kun seenaa waggaa 3,000 qaba jedhee dubbachuusaati. Kanaan maal jedhu? Jarri kun yaadanii moo qoosaa jiru laata? Namni isaan ittaasaan doofadha waan ta'eef immooksina jedhanii yaadanii laata? Waan jedhan hunda maqaa amantiitiin yoo dubbatan fiixan baafanna jedhanii amanuu laata? Moo maal akka dalagaa jiran nurratti hin beekamu jedhanii yaadu laata? Yesus Kiristoos erga dhalatee waggaa 2022 akka ta'e ni beekama. Lafa kanarra kan jiraate waggaa 33 jedhama. Akka macaafni qulqulluun jedhutti erga du'aa ka'ee booda Yesus biyya lafaarra hin jiraanne. Kanaafuu kan du'e waggaa 1989 irraa yoo ta'e, fannoon inni irratti fannifame kan hordoftoonni isaa itti amanan kun otoo inni hin du'in dura ni jiraayu jechuudha. Akkamiin waa'ee fannoo waggaa 1000 boodatti deebi'ee akka Itoophiyaatti mallattoo amantaa kiristaanaa ta'ee akkamiin akka mul'ate kan nutti himuu danda'u warruma dhimma kana ilaalchisee waa'ee seenaa waggaa 3,000 xibaaru qofa. Garuu ragaa wayituu dhiyeessuu hin danda'an dubbii kijibaati. Kijiba haasa'uun ammoo waldaa Ortodoksii Amaaraa biratti waanuma barame waan ta'eef kanarratti yeroo gubuu hin barbaachisu. Kan biraa kaffalmii abbaa qabeenyummaa waldaa kanaarratti nama ajaa'ibu immoo Finfinneen erga akka magaalatti uumamtee waggaa 135 yoo ta'e, akkamiin waggaa 3,000 kana waa'een addababaayii masqalaa kun uumame jedhanii gaafachuunis akkanumaan dubbii gowwummaa jara waliin haasa'uu ta'a. Dhugaarratti waan ta'uu maluu fi ta'uu hin dandeenye irratti jaraan wal falmuun bishaan nagaarratti dhangalaasanii dhagichi akka laafu gochuudha. Lafti sun maqaa addababaayii masqalaa jedhamu kan argate bara 1957tti. Sana dura maqaa kanaan hin beekamu jedhanii ragaa gadi baasuunis tasuma of dadhabsiisudha. Maaliif jennaan jarri kijiba haasa'uuf safeeffannaa tokkolleen hin qaban. Bara duriitti nama mooksaniiru ta'a. Akkamiinarra bara teeknooloojii, bara qaroominaa, bara infoormeeshinii kana keessa nama mooksuuf akka carraaqan arguun garuu taajjabanii kan bira taran qofa otoo hin taane hagam akka jarri boodatti hafan namatti mul'isa. Qeesonni waldaa Ortodoksii Amaaraa kunniin baruma namni qaroomee waan hunda qabatamaan mirkaneeffachuu fi ragaadhaan qulqulleeffachuu barbaadu kanatti taabonni samiirraa dirree kanatti bu'e jedhanii dhaloota bara kanaa mooksuu fedhu. Labanni si'anaa kun taabonni akka muka ta'e, mukti kun ammoo akka harka namaatiin bocamu waan hin beekne itti fakkaata. Taabota fakkii waaqeffannaa taasisanii fudhachuun dhimma abbaati. Taabonni kun hafuura qilleensarraa harca'uu hin danda'u. Kan nama ajaa'ibu inni biraa immoo taabonni isaanii kun biyya Amaaratti yoo samiirraa harca'u hin agarru. Lafuma Oromoo dirree yookiin tulluu bareedaa ilaallatee bu'a. Dhugaansaa lafa qabachuu fedhan qeesotuma Amaaraa lafa Oromoo saamuuf bobba'antuu filate malee taabonni yookiin mukti harka namaatiin bocame kan hin dubbanne, kan hin nyaanne, kan lubbuu hin qabne haalli inni itti lafa filatee qubatu hin jiru. Taabonni haguuggii nama ittiin mooksanii lafa ittiin qabatanii. Gara addababaayii hora kanaatti yoo deebinu lakkii jaran lafti kun caffee hora Finfinnee jedhamee beekama ture. Abbaan lafa kanaa Oromoodha. Nama Tufaa Araddoo jedhamu ture jedhanii amansiisuu yaaluun bu'aa hin qabu. Haftee lafa Tufaa Araddoo eekkarraa yaamanii jaratti lafa isaanarra irratti falmii kaasanii kana haasa'uunis akkasumaan of dadhabsiisudha. Maaliif yoo jedhame jara kan amansiisuu ilaa fi ilaamee miti. Shimalaan humnaan lafa ofiirraa isaan tiksuu qofatu mala. Kan humnaan lafa namarraa fudhate humnaan malee tolaan nadhiisa jedhanii of mooksuun bu'aa hin qabu. Garuu lafti kun maqaansaa Abiyoot Addababaayii jedhamee gaafa moggaafamu gaafa dargiin waggaa 17f gubaan ifaa yookiin masqalaa iddoo sanatti akka hin gubanne dhorku qeesonni har'a waa'ee seenaa amata 3,000 nutti himan kun eessa turan laata? Ijoollummaaf dhimmicha quba hin qabaanne akka hin jenne qeesichi kana lallabaa ture sun umurii isaa Mangistuu Hayilamaariyaam yoo caale malee isaa gadii miti. Kan sabni keenya hubachuu qabu dubbii falmii lafa Oromoo kun ta'e jedhamee kan bifa adda addaatiin ajandaan bocamee fi adeemsifamaa jiru malee akkuma laayyootti yookiin amantiif namoota dhimmamaniin kan adeemsifamaa jiru miti. Gita bittaanaaf xanyaa kallattii adda addaatiin siyaasni guddaan inni irratti xiyyeeffatee jiru Oromoo kan lafarraa buqqisee qubattoota Oromiyaa dimoogiraafii jijjiiree maqaa Itoophiyaatiin biyya dhuunfachuudha. Kanaaf ammoo toora garaagaraatiin karoora baafatanii socho'aa jiru. Toorri tokko investimentii maqaa jedhuun lafa Oromoo birookiraasii bara dheeraaf uummatanii irratti ajajaa jiran kan hidda gadi fageeffatetti gargaaramanii lafa Oromoo fudhatanii qabiyyee babal'ifachuudha. Otoo kana ta'uu baatee investoroonni Amaaraa biyya isaanii naannoo Amaaraatti deemanii lafa fudhatanii misoomsuu danda'u ture. Tooftaan biraa isaan Oromoo lafarraa ittiin buqqisan Oromoodhuma hiyyoomaa fi tooftaa jarri ittiin deeman hubachuu hin dandeenyerraa maallaqaan lafa bitachuudha. Akkuma kana dura qophii lafaa fi lafee keessatti kaasaa turre
Jarri ta'e jedhanii maallaqa ramadanii gurmaa'anii lafa bitaa jiru. Kan isaan irra caalaa irratti xiyyeeffatan ammoo lafa giddugala Oromiyaa kana keessumaa lafa tuulamaa kan naannawa Finfinneetti argamu irratti. Kanarratti wanti dagatamuu hin qabne lafti giddugalaa kun kan akkanatti irratti xiyyeeffatamuuf siyaasa qofaaf otoo hin taane diinagdeenis sababa guddaa ta'uusaati. Gatiin lafaa bakka maratti walqixa miti. Naannawwi Finfinnee irraa fagaatee jiruu fi Finfinneetti lafa deebisanii gurguruuf akka qabeenya boru gatii guddaa baasu tokkootti keewwachuuf abdachiisaa miti. Finfinneen magaalaa guddoo biyyattii ta'uu ishii irrayyuu walqunnamtiin ishiin addunyaa waliin qabdu maallaqni Finfinneetti socho'aa jiru qabeenyi magaalattii keessatti kuufamee jiru marti gabaan lafaa yeroodhaa gara yerootti akka dabalu gochaa deema. Kanaan kan ka'e namni kamuu kan qabeenya harkaa qabu magaalaa guddoo fi madda dinagdee taate kana keessatti yookaan itti dhiyaatee manaa fi lafa qabachuu fedha. Kan maallaqa harkaa qabu immoo eenyu jennee yoo gaafanne uummata Oromoo miti. Gita bittaa Amaaraa kan waggaa 130 qabeenya biyyattii guutummaan guututti dhuunfatee irratti ajajaa ture. Ilmaan gita bittaa kanaa kan magaalota keessa qubatanii jiranii fi kan biyya alaatti qabeenya horatanii. Akka ilaalcha barreessaa kanaatti waldaan Ortodoksii erga weerara Minilik Oromoo irratti adeemsise waliin gara Oromiyaatti dhuftee booda miidhaa malee bu'aan ishiin uummata Oromootiif fidde hin jiru. Namoonni Oromoo ta'anii amanticha hordofan jiraachuu danda'u. Amantaan dhimma dhuunfaa waan ta'eef barreessaan kun isaan waliin rakkina tokkollee hin qabu. Amantichi garuu akka dhaabbataatti sanayyuu akka dhaabbata harka mirgaa mootummoota Habashaa dhufaa darbaa tajaajilaa tureetti uummata Oromootiif diinummaa malee aantummaa qabaattee hin beektu. Akka Oromoo tokkootti anaaf amantiin Ortodoksii amantii Amaaraati. Amaarri biyya isaatii gara biyya Oromootti kan gad dhufeef qabeenya Oromoo fudhachuufi. Kan godhanis kanuma. Dhufanii Oromoo irraa lafasaa qawweedhaaf fudhatanii qeesaa irratti isa tajaajilaa isaanii godhatan. Oromoon ciisanyaa kan ta'e abbaa lafaa qofaaf hin turre. Amantii kanaafis ciisanyaa ture. Bataskaanni Ortodoksii seeran lafa nafxanyaa fudhate harka 3 keessaa harka 1 qooda qabdi ture. Maaliif seerri nafxanyaa harka 1 nugusootaaf harka 1 loltootaaf harka 1 immoo qeesiif jedhee ajaja? Kana qofa miti. Waldaan Ortodoksii heeran amantii gita bittaa cunqursitootaa turte. Kunuunsaa fi eegumsa amantiin kamiyyuu hin qabne argachaa turte. Erga heeran amantii gita bittaa ta'uun ishii hafeellee waraqaarraa mirgi sun jalaa haqame malee qabatamaadhaan amantaa sirna gita bittaa taatee itti fuftee jirti. Ortodoksii meeshaa siyaasati yoo jennu qabatamaadhaan qooda ishii 1-2 jennee lakkaa'uu dandeenya. Bara durii erga Minilik waliin dachee Oromoo irratti duulte waldaan Ortodoksii maal hojjetaa turte? Tokkoffaa nama Oromoo amantiisaa ganamaa akka hin gaggeeffanne dhorkuu maqaa jijjiiruu. Kan lammataa bakkeewwan safuu Oromoo hundatti mana waldaa Ortodoksii dhaabuu, tulluu fi dirree mararratti. Sadaffaa seenaa sobaa barreessuu fi tamsaasuu. Afraffaa uummata Oromoo jibbisiisuu fi xureessuu. Waaqni fi ergamtoonni akkasumas namoonni Waaqayyoo uummata Oromoo akka jibban fakkeessitee lallabuu. Shanaffaa waraana duguuggaa sanyii uummattoota irratti adeemsifamuuf humna waraanaa eebbistee bobbaasuu. Jaaffaa aadaa Oromoo hadheessuu, xinneessuu fi akka gocha jibbamaatti dhiyeessuu. Torbaffaan uummata Oromoo akka wallaalaa fi uummata qaroomina hin qabneetti dhiyeessuudha. Kana waldaan Ortodoksii Amaaraa kan dalagaa turte. Amma hoo waldaan kun maal dalagaa jirti? Tokkoffaa lubbuu balleessitoota Oromoo ajjeesaniif da'oo ta'uu. Kan lammaffaa mankuusaa meeshaa waraanaa Oromoo ittiin ajjeesanii ta'uu. Kan sadaffaa mana ololli Oromoo jibbisiisu itti oomishamu ta'uu. Kan afraffaa lafa Oromoo saamuu fi saamsisuu irratti xiyyeeffachuu. Shanaffaa maqaa mana barnootaa sanbataa jedhuun ijoollee Oromoo guuranii barnoota Oromummaa isaanii irraanfachiisu barsiisanii amaaressuu. Jaaffaa hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti tarkaanfiin akka fudhatamu mootummaa kakaasuu. Walumaa galatti gocha diinummaa irratti bobbaatee waldaa farra Oromoo taatee hojjettu jechuun ni danda'ama. Kaayyoon Ortodoksii Amaaraa sagalee Waaqaa lallabuu miti. Amaarummaa babal'isuudha. Aadaa fi afaan jaraa guddisuu, kan warra biraa quucarsuu, jibbisiisuu, dhabamsiisuu, abaaruudha. Kaayyoo waldattii soorata ittiin jireenya saba Amaaraatiif uumuu, holqa dhokannaa yakkamtootaa taatee tajaajiluudha. Namoonni yakka raawwatanii nama ajjeesanii biyyaa ba'an gara Oromiyaa dhufanii qeesii fakkaatanii uummata mooksaa bakki itti jiraatan Oromiyaa keessa. Kanaaf jarri laftis samiinis kan keenya jedhanii yoo falman nu ajaa'ibuu hin qabu. Roorroodhaan kan namatti dhufu roorrisanii ofirraa dhorkuu qofatu fala. Har'aaf nugaa horaa deebanaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.